Abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Tashitaa Tufaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti humnoota mootummaatiin ukkaanfamuun himame. Obbo Tashitaan qabeenya isaanii kan horatan biyya Ameerikaatti yoo ta'u, hundeessaa fi abbaa qabeenyaa Minisootaa Metropolitan Transportation Networkiti. Abbaan qabeenyaa Tashitaan nama tuttuqqii siyaasaarraa bilisa ta'ee fi nama gama diinagdeetiin uummata Oromoo gargaaraa ture ta'utu ifoome. Obbo Tashitaan kan qabaman biyya dhaqanii gara Ameerikaatti deebi'uuf wayita buufata xiyyaaraa boolee dhaqqabanitti jedhameera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhimma rakkoo nageenya daangaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti uumamuu nageenya biyyaaf sodaa guddaa ta'aa jiru irratti mari'achuuf waajjira isaaniitti walgahii hatattamaa waamuun dhagahame. Walgahii kanarratti hirmaachuuf kan waamaman pireezidaantii naannoo lamaanii fi miseensota paartii badhaadhinaa paarlaamaa keessa jiran ta'uun kan dhagame yeroo ta'u, ajandaa marii isaanii haala raawwii marii araara TPLF irra guddinaan immoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mari'achuun kallattii haaraa tokko kaa'uu akka ta'e maddeen keenya nuuf eeraniiru. Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Daarimutti humnoonni mootummaa hidhamtoota 3 mana hidhaa keessaa baasuun bishaan birbiritti darbachuun lubbuu darbuun dhagahame. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii ammoo dargaggoota nagaa 2 waraana mootummaatiin ajjeesuu jiraattonni himan. Odeessa birootiin godinaalee Baalee fi Shawaa Kaabaatti qabata sakattaa wobootiin waraanni mootummaa manneen jiraattotaa ibiddaan gubaa jiraachuun himameera. Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Daarimutti humnoonni mootummaa hidhamtoota 3 mana hidhaa keessaa baasuun bishaan birbiritti darbachuun lubbuun darbuun maddeen himaniiru. Namoonni bishaanitti darbataman kun Baacaa Dassaalany, Fu'aadoo Mohammad, Jamaalii fi Ahmaddiin Mohammad kan jedhaman yoo ta'u, badii tokko malee qabamanii hidhamuun yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti hiraarfamaa erga turanii booda haala sukkaneessaan bishaanitti darbaman jedhu. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamitti waraanni mootummaa dargaggoota Yaadasaa, Wadaajoo fi Hamzaa jedhaman ajjeesuu maddeen himan. Dargaggoonni kunniin qabata woba wajjin hariiroo qabu jedhuun ajjeefamuu kan jedhan maddeen dargaggoonni kun gabaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'uu himu. Dargaggoo Hamzaa mana shaayii namatti qacarame hojjechuuf jireenya isaa jijjiirachuu sodhamaa jiru badii tokko malee ajjeefames jedhu. Odeessa birootiin godina Baalee fi Shawaa Kaabaatti qabata sakattaa woba waraanni mootummaa manneen jiraattotaa ibiddaan gubaa jiraachuu himameera. Godina Baalee Aanaa Diinshoo ganda Ayidaatti guyyoota 3 dura waraanni mootummaa woba waliin hidhata qabdu jechuun manaa fi qabeenya namoota 4 olii gubu guutumatti barbadeessuun maddeen himan. Namoonni manni jalaa gubate kunniinis obbo Siraaj Yusuf, obbo Abdallaa Waacaa, obbo Ahmed Maammee fi obbo Abdallaa Maammee kan jedhaman yoo ta'u, kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe hedduun jiraachuus odeeffanneera. Wayita ammaa miseensonni maatii manneen jalaa gubatanii kunniin dahoo dhabuun haala ulfaataa keessa jiraachuutu ibsame. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa Aanaa Warra Jaarsoo ganda Nunnuu Gondii jedhamutti muddee 26 bara 2022 waraanni mootummaa mana obbo Girmaa Gabruu qabeenya isaanii qaban waliin barbadeessuu maddeen nuuf himan. Akka maddeen keenya nuuf himanitti obbo Girmaa manguddoo umurii 65 olii yoo ta'an, badii tokko malee maqaa woboo waliin hidhata qabda jedhuun itti maxxansuun manaa fi qabeenya isaanii jalaa gubuu jedhan. Achuma ollaa Girmaa nama obbo Saaburee Mangistuu jedhamu jalaa waraanni mootummaa sangoota qonnaa 2 fi sa'a elemtuu jalaa fudhachuun gara mooraa isaaniitti geeffachuun qalatanii nyaatan jechuun jiraattonni gandichaa himaniiru. Midhaan gootaraa mallaqaa fi qabeenya mana isaanii keessatti jiraattonni kuufatan wayita garaagaraatti qabata woboo soortu jedhuun gubachuu fi saamamuu himuun rakkoo kana qaama itti iyyatan dhabanii dararamaa jiraachuu dubbatan. Uummanni Oromoo duula weeraraa fi Oromummaa dhabamsiisuu irratti baname aggaammii akka sabaatti itti aggaamame akka ofirraa ittisu addi bilisummaa Oromoo hubachiise. Uummanni Oromoo gidira hamaa keessa jiraachuu ibseetii jira. Addi ibsa seensa bara haaraa bara 2023 ilaalchisuun baaseen uummanni Oromoo bara 2022 gidiraa hamaa dabarsuu hima. Barri 2022 yeroo itti ABO'n akka dhaabattii fi uummanni Oromoo akka sabaatti akka saba bal'aa fi roorroo akkaan ulfaataa mudate tahee darbee jira jedhe. Miseensonni fi hogganoonni ABO badii tokko malee haqa dhabanii waakkatamanii harrayyuu manneen hidhaa keessatti gidiraa irra turu dabalee miseensonni hogganaa ABO mana isaa keessaa waamamee baratti ajjeefamee fi hanga ammas haqa dhabamee keessa darbee jirra. Duulli maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhuun Oromiyaa keessatti humnoota mootummaatiin gaggeeffamaa jiru uummanni Oromoo bara 2022 keessa bakka hedduutti ajjeechaa jumlaan barbadaa'insa qe'ee fi gidiraa sukkaneessaa akka isa mudatuuf sababa ta'uu hime ABO'n. Duulli humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa kan paartii Bilxiginnaa aangoorra jiruun ifatti deeggaram jiran Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ammoo uummanni Oromoo erga jaarraa tokko olii dura harkaa fi harma muraan humnoota gabroofataan kaasee akka bara kanaa ifatti ajjeechaan sukkaneessaan kan irratti akka hin raawwatamin jiru addunyaatu ragaadha jedhe. Oromiyaas ta'ee biyya Itoophiyaa keessatti manni murtii bilisaa hojjechuu dhibee bulchiinsi diigamee koomaandii poostiin dararamuun godinoota hundaa keessatti rakkoo fi yaaddoon nageenyaa uummatarra jiru haalaan yeroo yaaddessaa keessa jirra jedhe ABO'n.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hooggantoota Itoophiyaaf qormaata addaa ta'uuf deemaa jira. Dhaabbanni kun sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwate qorachuuf baajata akka hin ramadneef mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse kufa gochuun hojii qorannoo kanaaf guyyaa kaleessaa walgahii taasiseen $3 biiliyoona 3 ramadeera. Hayyee daawwattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanuma.